qoricha foroforiif ta'uu yookaan shaampoo foroforiif ta'uu mana kosmootiksii yookaan immoo faarmaasii kamirraayyuu argattanii bitachuu kan dandeessan tokko isinitti hima. Kana dura viidiyoo isiniif hojjedhee ture garuu namoonni argine yoo jiraattan viidiyoo kana dabaleen isinii hojjedha jechuudha. Innis maayinni keetokonaazool shaampoo. Keetokonaazool shaampoo akkamitti itti fayyadamna? Innis torbeet guyyaa haga 3 erga mataa keenya miiccinee itti dibnee daqiiqaa 10-15 turree irraa miiccina jechuudha shaampoo kana. Torbeet guyyaa 2 haga 3. Mataa keenya ergatti miiccannee mataa keenya buqqee mataa keenya gogsuu waan danda'uuf dibatas dibuu qabna jechuudha. Kana jechuun qibaatillee mataa keenyatti dibachuu qabna jechuudha isa booda. Sababiin isaa shaampoo kana itti dibnee gaafa irraa dhignu mataa keenya gogsuu waan danda'uuf jechuudha. Kanaaf inni tokkoffaan qulqullina isaa sirriitti eeguudhaan lammaffaan shaampoon amma isiniin jedhe keetokonaazool shaampootiin torbeetti guyyaa 2 haga 3 miicuudhaan inni biraan immoo dibata dibuudha jechuudha mataan keenya akka rifeensi mataa keenyaa hin gogneef. Ni fayyadattanii yoo yaaddan koppiliinki sheer gochuu